مين اللي أموتي من دسنو هاجرو أنا مو والله فيديو صلى الله عليه تكو وهنغراك يكي سيا إسي تدبت دي تكو أنا دس ننجريني رب ما بجيش عفوا جدي رب ما بجيش أنو بليس أتو إيش إنو سي بليس رب ما بجيش عفوا لله يري شيخ إثلتي فكاتي مالي نوري اللول ليبر شيني مالتي يا مدى شيني مالتي يول مالتي رينا كما قباس لي ورومان تاني أما أنا في مبارك تكا قاتلت اللي ولد أفنين ولد اللولي كامل اللي ولد أرجنين ولد اللولي إساءة تكو ترلي واي غرغارة أمتاتي واي أمتاتي رتي كشو يعني كينا غرغارة dhimmi dhuunfaan mootu dhimmi hawaasaa mootu dhimma dhuunfatii miti yooma sanii akkuma namni shangotti beerru walloltu kana kanuma malee wal dhabbii dhuunfaan kan lakke odeeffannoo dogoggora qabatan ayyeeka eegaan dogongore jedduu waan bulii har'i maayin jummaadhaami sanbata girsambata wiitata kiibtata haka kiibtataatti akkanumatti ima eegime maaltu dhufaa miti akkanumatti eegi an bu'e assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu maaliif jennaan anta rabbii caalchifadhee tarabbiitu sii caalaa dhiisi siin jedhe umaati walin lolle isinitti fakkaate naan jette ayyee eega na fakkaate eega isin walin lolin eega isin wal dhabbii hin qabaatin ana ammoo aguma kiibtataa yeroo naa kenne maaltu taa kiibtata booda miskiina sheekaa roobee kudhedha ربي تناقا يا تشيكاكي كيبتاني يوم كيبتاني الرجوم بورو افتاني قيالا ما قبل شيك يو قياما بو هدل لا أجائب والله kan isaan irratti wallabanii mubaarikii taraaramee mubaarikii taasise jennaanini asliin immoo ani mubaarikii wajjinii walloliisa hin qabu miidiyaa marratti kanatti xiqqoo walitti mufanne malee walloliisa tokkoyyuu hin qabnu maaliifanii taraaramaa jedhanii jennaanitu amma kibtadhaa tina eeggadhu jedhaniini amma dafinoo fayyadaaf sanbata guddaa jedhanii sheekaa kiyoo sirreeta ani baay'ee isin jaaladha nama oromoo kamuun jaaladha namni azanni itti bari tokko hin jiru namni itti aarellee hin jiru namni itti aarellee hin jiru anaafillee rakkoo miti rakkoo miti annama qadaratti amanu qidaame miti ta'a tokkollee yoo jedhanii homaa rakkoon qabu anaafi isinii nama guddaa kana miti ijoollee leeranuma sodaachisaa oolti garuu namni jaalatan kabajan tokko waan akka asfaraarraa minaamini kana dhaga'uun ishee hin dabbara baay'ee gaarii miti sheeka gaarii miti ammallee dirqamumaan fuudhanii namni waa beeku tokko wallaalaa walitti oofu eebaluu dhiifama godhe akkasuma jechuun kunillee gaarii natti hin fakkaatu nama diin tokko raawwanne akkanaan eegama yeroo biraatti faanallee rakkoo miti bakka biraa minaamanitti osoo fayyadani natti tola wannoo miti nama sheekaa wajjin deemu haasofni akkana እንደዛ ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ isin jaaladhaani isin kabaja hunduma keessanuu nama ijoollee oromoo kamuu hin kabaja namni rakkoo irraa qabu hin jiru
namni anjibbu sinjiru namni itti aare sinjiru alle nama mootu na arrabsee namiidhee rabbitti simadhuun qabu namatti simadhuun qabu ofillee gaafadhuun qabu dhiiseeraan nama guddaa ta'uu barbaada. Abbaan fere gastii kiyyara seenee yoo waan fere jare an jannata galuu barbaada bar haftee umrii kiyyaa kana waan gaggaarii dalaguu barbaada. Kanaafi gizee namni miira keessa nagalchuu barbaadullee wanni miira keessa hin galleefi an amma booda haftee umrii kiyyaa kana waan gaggaarii dalagachuu barbaada bakka waan boru qabrii kiyyaaf naa ta'u sinqii naa ta'u dalagachuu barbaada. Kanumatti hojiin kokkolfaa keeyirima dalagachuu barbaadna malee maal goona alhamdulillahi. Ngaa safaanni bilginnaan durriyyummaan waa balleessuun kama waggoota 40 darban tare haa ta'u nama jaarsa waggaa 40 nama guddaadha. Waan duraan dalagaa turte keessatti saxatta rabbii keellee kadhatta waan akkasitti. Amma kun lafaa dhufaadha taa'ee qamaa miti. Gaafa umrii akka isaa kana qamaanee aarsinee maal jennee dabarsine toobanneera miti. Ani sooressa abbaatee zimbilee atti daafar baqaddam soddaa fudduun tirfiidha bilee awwaarra kan soofiit nama 6 fuulduratti. Har'ammoo biyyeessaa taa'ee qamaa maal taa'ee qamaa hudduu qullaa nan jedhaarta lamdin numaatti kabbaru. Leennek. Allek. Jirta birri kenniteefi? ورب الكعبة بريكم مسادين كنيف والله بالله. Koppileen kee goora faamile. Zaman cekin hanya gaman di TikTok lah aichilenyi habibi. Anda TikToki kana rotti ne danda'u injirus injiraatus. Maal jette Ajiko? TikToki kana rotti. Hamza ma follow non konet jazba. Malata follow godam. Indeno ela ani zare tanadi jallo. Aish. Hamza ki thank you. Ela an zare tanadi jallo kata allo. Kita no maragi. Nandande. Minamin. Aisa. Nandande. Best of Otoonni aarii keessa jiru dhufee tasgabbeessee abdiin jechuudha. Baay'ee aaree jira. Kolfaan hin dabarsaa hin dubbaddu jedhee Sheek Baalee Roobee baay'ee aarsee dhugaa rabbii warroonni amma dhuftanii viidiyoo gara jalqabaasaa duubatti deebisaatii ilaala amma warri dhufaa jirtan maaliifi mubaarakiitti araaramii jennaani ani walloliisaa hin qabu waan hin araaramuu hin qabu nuti waliin lollee jennaaniitu amma kibxataatiin eegi jedheeni kibxati definoo mitiire. Bor sanbata guddaa borii qidaamee jenna nuti qidaamee irraanii sanbata guddaa defnoodhaan fakkaate defnoo jenna akka biyya keenyaatti wiixata hin jettan isaan kibxata jedhu isatti na eeggadhu amma argitaayii waan hin si godhu jedheeni itti taakkeeffatee ba'ee asiliin egaa waanumatti na gootuun ilaalaa ani ijoollee asirraa na arrabsitu iyyuu sodaadheen beeku isin nama guddaa taataniitu maaliif akkana naan jettu jedhe baay'ee aaree dubbachaa ture viidiyoo dudduubatti deebisaa dhaggeeffadha dhugaa nama gidduu galuun hin ta'u nama guddaa ta'anii saniyyuu immoo akka ijoolleetti haasa'uun hin ta'u bakka namni guddaanii kabaja qaba ulfina qaba bakkuma ijoollee iyyuu dhufu balleesse Sheek Baalee Roobee akka kooti jechuudha bakka ijoollee dhufu balleesse jechuudha bakka gita sa'aatii sheekolii akka sa'aatii bira utuu deddeeme bareedaadha amma asiliin ijoollummaa qaba afaan darbaallee utuu dubbate utuu lolee hin danda'a garuu hin dubbadhu jedhe dhugaa rabbii ittiin dubbadhu jedhe in obse bakka of keessatti gadi qabate maaliifi gaafa mana walii dhaqan utuu gita walii ilaallatanii umuriidhaan illee deddeemanii bareedaadha dhugaa rabbii malee hammatu xiqqeessee harrabsee hin danda'a ture asiliini garuu rabbiin obsa kennee fi rabbiin ammallee obsa isaafaa kennu. Sheek Baalee Roobee ga'in eegganna waa inni godhu rakkoodha wallaahi ittaaree
akkana jedhanii ba'ee galatoomaa hundumti keessaniyyuu waan dhaggeeffattanii fi laayikii gochuu hin dagatinaa. Warroonni sabiskiraayib gochaa jirtan immoo hedduu tokko ulfaadha. Galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Baay'ee.